Seenaan akka mul'isutti wayita US dhimma biyyoota kaanii keessa seentu wanti hundi akka karooraatti deemaan turre. Inumaa giddu seentummaan US rakkoo daran hammeessa. Taateen tibbana Iraanitti mudate immoo US ammallee imaammata giddu seentummaa biyyoota alaa irratti ciccitee jiraachuu mul'isa. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp caamsaa darbe waa'ee imaammata giddu seentummaa bara bulchiinsa pireezidaantota isaan dura turanii wayita qeeqan addunyaa ajaa'ibsiisanii turan. Dhumarratti warri biyya ijaarra ofiin jedhan biyyoota hedduu diiganii argineerra jedhan. Tiraamp wayita kana jedhan weerara Iraaq bara 2003 ka akkaan falmisiisaa ture eeruun dubbatan. Giddu seentonni hawaasa salphaatti jiruuf jireenya isaa hubachuu hin dandeenye keessa seenuun rakkoo uumaa turan jedhan Tiraamp. Dubbiin Tiraamp kun irra jireessi wayita isaan magaalaa guddoo Saawudii Arabiyaa Riyaad daawwatanitti dhagahame. Kanarraa ka'uun xiinxaltoonni garii wayita yaada isaanii kennan bara bulchiinsa Tiraamp marsaa lammataa kana yoo xiqqaate giddu seentummaan Ameerikaa hir'achuu danda'a jechaa turan. Garuu turtii ji'a tokko booda US buufataalee niwukilaraa Iraan qabdu 3 irratti haleellaa raawwachuu dhageenye. Kanaan Waashingtan waraana Iraaniif Israa'el walirratti bananitti makamuun barame. US fi Israa'el ka Iraan haleeluu eegalaniif sagantaa niwukilaraa Iraan dhabamsiisuuf akka ta'e ibsan. Barreessaan lammummaa Libaanosii fi Ameerikaa qabu Fawaz Gergez bara 1940moota gara xumuraa irraa eegalee US dhimma baha giddugaleessaa keessa seenuurraa duubatti jettee hin beektu jedhe. Biyyoonni lixaa dhimma baha giddugaleessaa keessa seenuu fi bu'aa argame irratti kitaaba ka barreesse Gergez haleellaan tibbana US qilleensarraan Iraan irratti raawwatte imaammati kun ammallee cimee itti fufuu kan agarsiisudha jedhe. Ofii haga ammaatti US dhimma biyyoota kamfaa keessa seenteetti bu'aan argame hoo? Mee weerara US fi michoonni ishee biyyoota baha giddugaleessaa 4 irratti raawwataniin bu'aa argame haa ilaallu. Kan jalqabaa fonqolcha mootummaa Iraan waggoota 17 ol dura geggeeffame. Bara 1953 loltoonni Iraan deeggarsa US fi UK irraa argataniin ministeera muummee Iraan karaa dimokiraatawaan filataman Mohammad Musaddiq irratti fonqolcha mootummaa raawwachuun aangoorraa buusan. Taateen sun mudachuu waggaa 2 dura aangoo ka qabatan Mohammad Musaddiq biyyattiin qabeenya boba'aa ishee irratti olaantummaa akka qabaattu waadaa seenuun hojii eegalanii turan. Kun ammoo doorsisa warra kooministii dabalatee UK fi Ameerikaa yaaddoo keessa galche. Waraana booda dinagdeen biyyoota kunneenii US fi UK jechuudha irra jireessaan qabeenya boba'aa Iraan irratti kan hundaa'e ture. Mootii Iraan yeroo sanaa aangoo Shah jedhamu gonfachuun beekamanii fi mootii biyyattii kadhumaa ta'an Mohammad Reza Pahlavi aangootti fiduuf tumsi tajaajila tikaa UK fi US salphaan turre. Bara 2009 pireezidaantii US kan turan Barack Obaamaan Kaayirootti haasaa taasisaniin taatee Iraanitti mudate keessatti ga'een US olaanaa ta'uu ibsan. Fonqolchi mootummaa Iraan sun erga geggeeffamee waggaa 60 booda bara 2013 jaarmiyaan basaasaa US iccitiidhaan hojjetu CIA taatee sana keessa harka qabaachuu yeroo jalqabaaf ibse. Profeesar Gergez akka jedhutti walitti bu'iinsi yeroo ammaa US fi Iraan gidduutti hammaate kun hundeensaa bara fonqolcha mootummaa Iraan sana qaamoleen US garagaraa dhoksaan dhimma biyyattii keessa seenuudha. Warri US imaammata pireezidaantiin Masrii Gamal Abdel Nasir biyya isaanii keessatti qabaachaa turanis jijjiiruuf dhiibbaa uumanii turan jedha Profeesar Gergez. Garuu hagas mara hin milkoofne malee. Baha giddugaleessaa keessatti giddu seentummaa Ameerikaan daran kan miidhamte kan biraan Afgaanistaan. Warri lixaa olaantummaa mootummaa kooministii cabsuuf biyyattiitti seenan. Hidhattoota mootummaa irratti ijaaruun biyyattii dirree lolaa godhan. Bara 1979 loltoonni Sooviyeet Afgaanistaan keessatti mootummaa kooministii laafee diigamaa ture deeggaruuf biyyattii weeraran. Bara sana Afgaanistaan keessatti mootummaan kooministii waggaa tokko dura aangoo qabatee ture. Garuu sochiin garee Islaamistoota ofiin jedhanii fi maqaa mujaahidiin jedhamuun beekamanii humnoota Sooviyeet dura dhaabbachuun qore. Gareen faallaa mootummaa kooministii ta'e kun US, Paakistaan, Chaayinaa fi Saawudii Arabiyaa dabalatee biyyoota hedduurraa deeggarsa qaba ture. Bara waraana hololaa yookiin Cold War biyyoota meeshaalee waraanaa fi maallaqa gara Afgaanistaanitti ergan keessaa US adda dureedha. Kunis kaayyoo Sooviyeet achitti doomsuuf akka ta'e beekamaadha. Sababa kanatti garuu daran ka miidhamte Afgaanistaan lubbuu namaa fi qabeenya hedduu dhabde. Opereeshiniin US'n durfamu sun maqaa Operation Cyclone jedhamuun beekama. Miidiyaaleen bara ammaa seenaa CIA keessatti opereeshinii dhoksaan geggeeffame isa guddaadha jechuun ibsan. Bara 1988 eebla bultii 14 akkaataa rakkoo Afgaanistaan keessa jiru furuu fi loltoota Sooviyeet biyyattii keessaa baasuun danda'amu irratti Switzerland Genevaatti waliigalteen mallattaa'e. Waliigaltee kan hordofe akkasumas weerara waggaa 11 booda bulchaan Sooviyeet Mikhail Gorbachev loltoota isaa Afgaanistaan keessaa baasuu eegale. Loltoonni Sooviyeet Yuuniyeen bara 1989 gara jalqabaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa ba'an. Kun ta'ee osoo hin turin biyyattiin waraana waliinii garee hidhattootaa adda addaa gidduutti geggeeffamu keessatti kufte.
Deeggarsi Soviet Union kan irraa cite mootummaan Afgaanistaan yeroo xiqqoo booda kufe. Kana gidduudha gareen Taalibaan kan seera shari'aatiin taliigaman dhalatan. Hooggantoonni Taalibaan hedduun warra weerara Soviet dura dhaabbachaa turanii fi deeggarsa meeshaalee waraanaa US fi michoota ishee irraa argachaa warra turanidha. Haala wal fakkaatuun waraanni Sovietiif Afgaanistaan erga bobba'ee booda gameeyyiin waraanaa Afgaanistaan garee Alqaayidaa jedhamu hundeessan. Taalibaan opereeshiniiwwan garee Alqaayidaa fi hoogganaa isaa Obaama Bin Laaden geggeessan akkasumas karoora haleellaa US fulbaana 11 bara 2001 irratti sochii gareen kun taasisuuf dahoo ta'uun akkasumas karoora tarsimoo baasuun bira dhaabbateera. Yuunivarsiitii Alabaamaa damee saayinsii siyaasaatti dhimma baha giddugaleessaa ka qo'atu Profeesar Waliid Hasbuun giddu seentummaan US bara waraana hololaa yookiin Cold War ture humnoota gita waraanaa irra aanuuf tarkaanfii fudhatame jedhamee ibsamuu danda'a jedha. Warri lixaa fi US humna siyaasaa faallaa dantaa US'if michoota ishee dhaabbatu kamiyyuu dura dhaabbachuu barbaadu turan jechuun BBC'tti hime Profeesar Hasbuun. Haa ta'u malee jedhe Profeesar Hasbuun bulchiinsa Pireezidaant Clinton jalatti adeemsi biraan eegalame. Galmi yeroo sana ture caasaa nageenyaa dantaa US eegsisuu fi naannichatti nagaa buusuuf mul'ata US qabdu bakkaan ga'uudha jedha. Kun gama tokkoon adeemsa nagaa buusuu cimsuu fi hariiroo Israa'eliif Arabootaa fooyyessuun biyyoonni Arabaa akka gama US'if Israa'el goran gochuudha. Kaan ammoo tarkaanfii humna waraanaa fi qoqqobbii cimsuun Iraanii fi Iraaq to'achuudha. Yeroo sana tarsimoo giddu seentummaa US keessatti dhimmi deeggarsa Israa'el yeroo mara xiyyeeffannaa duraa ture. US erga loltoonni Soviet Afgaanistaan keessaa ba'anis dhimma Afgaanistaan keessaa harkan fudhanne. Hidhattoonni Taalibaan biyyattii keessatti erga babal'atanii amma immoo maqaa Taalibaan adamsuu jedhuun deebitee Afgaanistaan weerarte. Garuu kun xumurri isaa akka isaan yaadan hin taane. Haleellaa fulbaana booda onkololeessa 2001 US maqaa Taalibaanii fi Alqaayidaa balleessuu akkasumas demokiraasii deeggaruu jedhuun Afgaanistaan weerarte. Loltoonni US saffisaan magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul qabatan. Loltoonni neetoo illee ergama haleellaa raawwachuuf humnoota Afgaanistaan leenjisuu jedhu qabatanii bara 2003 irraa kaasanii biyyattii keessa buufatan. Waggaa 3 booda mootummaan Afgaanistaan aangoo qabate garuu haleellaa balaafamaan Taalibaan eegalettuma fufe. Bara 2009 Pireezidaantii US ka turan Barack Obaamaa lakkoofsi loltoota isaanii heddummachuu ibsan. Kun ammoo humnoota Taalibaan haga tokko duubatti deebisuu ibsanis garuu yeroo dheeraaf hin turre. Waraanni kun erga bara 2001 haala kanaan eegalee lolli hamaa fi balaafamaan qaama waraana kanaa ta'e bara 2014 geggeeffame. Bara sana humnoonni neetoo ergama isaanii xumuruun itti gaafatamummaa nageenya eegsisuu dabarsanii humna waraanaa Afgaanistaanitti kennan. Taateen kun humnoonni Taalibaan dabalataan lafa hedduu akka to'atan taasiseera. Weerara waggaa 20 booda dhumarratti bulchiinsi Baayiden eebla bara 2021 loltoonni US Afgaanistaan keessaa akka ba'an murteesse. Tarkaanfiin akkaan falmisiisaa fi rifaasaa ture kun Kaabul saffisaan harka Taalibaan akka seentu taasise. Qondaalonni duraanii Afgaanistaan eenyummaa isaanii dhoksuun BBC'f yaada kennan Taalibaan haala mijataa argatetti fayyadamuun meeshaalee waraanaa hedduun isaanii deeggarsaan US irraa argaman booji'ate. Kan biraa baha giddugaleessaa keessatti rakkoo hamaa akka uume weeraramuu Iraaq. Hagayya 1990 humni waraanaa Iraaq pireezidaantii yeroo sanaa biyyattii Saadaam Huseeniin hoogganamu daangaa ce'uun Kuweet weerare. Amajjii 17 bara 1991 humni qindaawaan erga waraana addunyaa lammaffaatii isa guddaadha jedhame kan US'n durfamuu fi addarrummaan UK fi Saudi Arabiyaan deeggaramu humnoota Iraaq Kuweet keessaa baasuuf opereeshinii waloo eegale. Waggoota taanan dubbiin daran hammaate haleellaa 2001 giddugal daldalaa addunyaa magaalaa New Yorkitti argamuu fi gamoo Pentagon magaalaa Arlington keessatti argamu irratti raawwate booda yeroo sana pireezidaantii US ka turan George W. Bush Iraaq weeraruuf karoorsuu eegalan. UK, Awustiraaliyaa fi Poolaand Ameerikaa deeggaruun Iraaq weeraruutti seenan. Garuu Jarmanii, Kanaadaa, Faransaay fi Meeksikoo dabalatee biyyoonni hedduun tarkaanfii kana morman. Ministeera dhimma alaa Faransaay ka turan Dominic de Villepin tarkaanfii waraanaatti seenuun furmaata osoo hin taane badii hamaadha jedhan. Miseensa neetoo fi ollaa Iraaq ka taate Turkiin ammoo US'f michoota isheef buufata waraanaa eeyyamuu didde. Profeesar Hasbuun akka BBC'tti himanitti US jijjiirama sirnaa barbaadaa turte. Kanarraa ka'uun nageenya baha giddugaleessaa keessatti dhufuu qaba jettee ofii abjoottu humnaan hojiirra oolchuufeeti. Bu'aa weerara kanaa keessaa ka biraan ammoo gareen Alqaayidaa of cimsuun gara garee of danda'e Islamic State jedhee of waamutti geeddaramuu isaati. Profeesar Hasbuun amma kan barbaadamu US tattaaffii naannawa baha giddugaleessaatti nageenya mirkaneessuuf taasifamu akka deeggartuudha jedha. Akka US'f michoonni ishee gochaa ba'an humna waraanaan biyya namaa keessa seenuun nageenya buusna jechuun humnaan irratti fe'uun furmaata hin fidu jedha gameessi siyaasaa kun.
Dantaan US addunyaarraa qabdu kan bakka ga'u biyyoota addunyaa waliin wal hubannoon wal tumsuun yoo hojjetanidha malee waan fedhan humnaan irratti fe'uudhaan miti jedha Profeesar Hasbuun. Daawwattoota keenya kanarraaf jennee xumurreera. Viidiyoo biraan walitti deebina. YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa.